Ay ijoolleen akkasitti barsiisaa ture amma immoo dhuganii haala kanaan hin arga nama biraan asii takkatti nama darbatu yaa waaqayyooti laphee isaanii isaaniif bani gara keetti isaan deebisi. Apa? Itu maran na Kristus sembala seraudot itu maran na Kristus itu maran na Kristus bentak kita maran na Kristus bentak kita maran na Kristus saukan baru nang susu kita beriftu itu ada lek Bagaimana Ustaz ini Joce? Salam nachu. Dia nachu. Salam. Menno toro belachu atmatum inde menno tuat ne ndau anu ሽማግሌን ጃርሲ ደፈን ካይ ዱፋ ደፍተኒ Ribu manu daga male. Amma no niksi wayini demu faniyu. Kanafiyu me kami jajjabattu sin. Maal jennu? Kaleessa kami eessa turtan? Gadaama Qorontos turre deemnee dhufne achi sabala wayii fudhachuu dhaqne gara gadaama Qorontos kana dhaqnee obboleessa koo kanas mariisiseen innis illee hin dhaqna bakkaadhee yaada laphee qulqulluudhaan dhaqne itti roofamanneetu. Gadaama Qorontos? Inni taarikiidha achi otoo dhaqxanii ituma argitanii sin abbaa maaloo sabala akkasii argeeyyuun beeku malee ani suni an achi jiru uummata achi jiru otoo agartanii. Dhugaa waaqayyooma. Gaariidha maarree gadaama Qorontos turtan kaa? Achi turre. Uummata iddoo sunii tammaqachaa turre akka hin taniitti bakka. Hin dubbatiin sun namni isaan manni baay'atu yoonaa seexan isaanii jedhan dubbachi. Yaa hojii waaqayyo taarikiidha jechaadha. Jabaadha cimaatii. Dhiqan ammas itti deddeebineetuma dhiqan. Jajjabaadha wanti amma ta'uu qabu waan nuti hojjennu hundumtiyyuu amma waan waaqayyo nu argu ta'uu qaba agartanii amma yaadaan ana sodaachuu miti isin wal sodaachuu otoo hin taane waaqayyo sodaachuu qabna waan hojjennu hundumayyuu
waaqayyo nu arga jechaadha. Asika haa ta'u gaa jabaadhaa kaa nagaan tura. Jabaadhaa xoomaaf kadhannaaf sagadatti jabaadhaa. Mana amantaa sinafiina. Nagaan tura. Yaa gudi gadaama Qorontos turre. Gadaama Qorontos. Kaleessa waan isaan hojjetan natti bu'anii akkamitti akka darban. Otoon argu otoon beeku isaan garuu waanan argetti fakkaata. Ana sodaatu moo akka sodaatu? Kanaafiyyuu isaan gadaama Qorontos turre. Yaa gudi. Yaa waaqayyo numan barsiisa. Hojiirra noo shan yaa waaqayyo laphee isaaniif kenne. Ijoollee kanaaf laphee isaaniif kenne. Koi zitai masilabi. Ani kaimati awayate ndadab. Kana Esin Kenya mala bitaa dente. Ani suari kanan dura sisi. esi yettadimo. Kayana to tiane nan kabadda ko gara kabatte. Kabad. Ante goyu ndemo. Agar dara? Agar dara? Ha? Koi ga. Adari ga. Ah? Veru mane si. gara keetti isaan deebisi ijoollee kana bar dardaragummaan akkanuma yaa waaqayyotti isaan yaadda. Koi nan dunga natu dunga ta koi to kici ma dunga ta sigan mari kunga koi shi na abago entaro abago adiga ala ya tugi koi de mi si jera gowa tirara la ala ya tugi ya yas bonda kome che de ha foto mayunan kafto ala ya tugi achira inta indu patu maeti komai rafur me shashi ijoolleen san akka barnoota gahaa argattuu fi wanta gochuun qaba gaa ogummaan waaqayyooti waan ta'eef ijoolleen kun akkamitti akka maal akkana jedhan amansiisuun qaba waaqayyottis deebuu qabu kanaaf baruu qabu kanaaf amma dubara kadhena kanaan gaa heeqa ta'e
Seeni bultu. Ani seeneeti dur atumti seen. Lakki kottu seen annan sodaadha. Maal jedheen itti mul'adha. Maal jennee dheengadda akkasitti nu gorse. Har'ammoo gisee inni bakka sanatti waan duuchaa guyyaa meeqan wanti maal jennee itti jasaatti mul'anna. Kottu seeniiti. Maaloo atumti seeni sumatu guddaadha. Silaa mana keessa maal seeni atumti? Injirullee fakkaata. Injiru keessiin summoo? Injiru lakki. Injiruunni seeni atumti. Eelaa sittanii oomisheen? Injiruunni seeni maaloo? Sittanii maaloo boleessa? Eelaa sittanii miti? Injiruunni seeni maaloo seente maal sodaattan injiru sila? Qoy nan laala qoy. Maamtu injiru beenu. Sittanii miti maal sodaatta bee? Maal jenneeti jasaatti mul'anna. Anan jedhu hin dhabamu silaan as keessa mana amantaa hafeen beeku silaan. Akkasitti nu gorsee yaada akkasii nu kennaa ture. Duratti iddoo kanaa kaa har'a silaan jiru maaloo deessita beekootti. Ani garuu isa arginaa. Jiru waan ta'eef. Isa arginaa. Ani sittanii miti? Waan isaan beeku ana ijasaatti mul'achuun barbaada. Akkalaatiin goona gurguramaa jira. Dhiifama nu godhi maal? Maaloo akka kuma እግዚአብሔር ልዑል ባርክ ገጾላል መስቀሌ ተሳለማ ጸሎት ላይ አረ ኮታዩ ማራ ኮን እንጅሩ በቃ ዋቀይ ጩበሞ ተንጃላታ ማራ ኮን እንጅሩ ጩበሞ ተበርባችስ ከኑ በነማ ቶንታኔ ዋቀዮ ስራዳ ኮታ ማራ ኮን እንጅሩ ኮታ ኑ ተቀመጡ እግዚአብሔር ሉሉ ባረገ ገጾ ዳልክ እግዚአብሔር ሳይ ራውን እግዚአብሔር ሉሉ ባረገ ገጾ ዳልክ ናልጅ kadhannaa irra hin jira xinnoo ishiin xumura. እሺ አይለ ገብሬ ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ገብረ ማርያም ና ና እሺ ና ቁጭ በል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ማተበዳ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። akkam jirtu? Galata Waaqayyo. akkam jirtu? Galata Waaqayyo. akkam yoona geessan? Galata Waaqayyo. as garagaraa ta'a maali? Sadaatiin allee ilaahi akkas ta'e amma nuti yeroo baay'ee isin barsiisaan ture wal barsiisaa turre gadaama Qorontos hin turre nuun jettanii naan jechaa turtanii bakka adda addaa galateeffachaa irra turre naan jettanii
hojii keessan garuu waaqayyoon arga jechaadha. Ana yoo goomsitan iyyuu waaqayyo guyyaa tokko saaxila nama baasa. Asitti waan gaarii fakkaatanii mana waaqayyoo biratti immoo yookaan immoo asitti waan gaarii waan hojjennu fakkaanne alatti immoo hojiin keenya badaa yoo taane waaqayyo nu arga jechaadha. waaqayyo nutti qabuma jechaadha. Kanaafuu sin eenyu sodaachaa turta? Ana sodaachaa turta. Sinis nu argitaniittu waaqa bichaa miti. Sinin nu ana sodaachuun qabdani. Waaqayyoon sodaachuu qabdu. Hin dhugiinaay, hin sakkariinaay, ijji keessan gara hamaa ilaaliinaay, gara waaqayyootti deebi'aa isiniin jedhee sin barsiisaan ture. Sin garuu mana dhugaatii, mana qumaaraa, dubara waliin gadi, dubara namaa daandii irra dabarsuu dhiisu, hojiin keessan waan akkanaa ture. Qabeenya namaa fudhachuu kana ture. Hinatiinaay, hin sobiinaay, qabeenya namaa hin fudhatiinaay. Isa kana akkana godhe. Haadha abbaa keessan kabajaa jechaa ture. Yeroo meeqa sakkartanii daandiitti na bira natti buutanii na bira dabartan. Argaan ture hojii keessan hundumaa. Waaqayyo immoo kana caala argaa ture jechaadha. Kanaafiyyuu waaqayyo abbaa dhiifamaati. Gaafa samiirraa gadi bu'uusi. Uumamoota 22 keessa uumama tokko jalaa bade Addaamtu dogoggore. Addaam sana isa gidiraa hojjete sana barbaacha gara lafaatti gad dhufe jechaadha. Kanaaf har'as yoo isin qalbii keessan jijjiirrattanii gara waaqayyootti yoo deebitan waaqayyo mallee isin jaalata. Garuu qalbii keessan jijjiirrachuu qabdu. Gaabbii galuu qabdu. Gara isaatti deebi'uu qabdu malee ana miti kan sodaachuu qabdan. Ani isin gorsaan ture sinitti maal ture malee ana sodaatiin ara asfalligim ara kanasu birikbal. Amma maal gootu gaabbii keessan fudhattaniitiin gaabbii keessan himattaniit cubbuu keessan hundumaa dhiifama fudhattaniitiin gara waaqayyootti deebitu jechaadha. Kanaafuu tokko tokkoon kottaa. Gaabbii keessan fudhattan kanaan kadhannaa keessaniin sagada keessaniin guyyaa guyyaatti mana amantaatti deddeebitanii qalbii keessan isa duraa sana guyyaa waaqayyo dhufuun beekamu qophaa'aa ta'uu qabna. Bakka mootummaa waaqayyootiif qophaa'aa ta'uu qabna malee kiristaana maqaa otoo hin taane kiristaana dhugaa ta'uu qabna. Kiristaanni maqaa sun dhugaa singaa biyya lafaa wajjin baay'ee fiigdani baay'ee utaaltani. Kana booda garuu gara waaqayyootti deebi'a. Xoomii keessan ammaa kana fixadhaa kadhannaa keessan sagada keessanis laphee qulqulluudhaan laphee keessan bana godhaatii gara waaqayyootti deebi'a. Jabaadha waaqayyo si yaadageessa. Nutti fakkaatee goonee bara dargaggummaa keessa waaqayyo yaaddadhaa jettanii sirrumaa yaaddachuu qabna. Nutis immoo gara foon keenya nu jarjarsee gara biraa gara dhugaatii gara dubartootaa gara waan adda addaatti nu qoree qorumsa adda addaatiin bitamneetiin bittaa seexanaatiin bitamnee isin jala dogoggorre malee yaadni keessanis sirriidhaan nu gorsitanii kana booda gaabbii gallee mana waaqayyo keenyattis akka seeraan deddeebinuu nissaa keenyas akka fixannu obboleessa koos nan gorsaa kanaan alatti mana waaqayyo hin deddeebinaa galatoomaa nu ulfaadhaa nu jiraadhaa jedha abbaa goosh. Jabaadha waaqayyo isin gargaaru. Waaqayyo isiniif haa ta'u. Yaada gaariidha bakka kanaan dura dogoggorre waan hin taane keessa gallee darbe dhugaa jedhe Phaawulos obboleessa koo. Inni kanaan dura baay'ee ijjine baay'ee sagaagallee baay'ee deemnee waan namaa saamne qumaaras taphannee maalis jenneerra laa amma abbaa keenya dursa abbaa keenyatti waan qoosu natti fakkaata. Amma ofirratti qoosaa turre lubbuu keenya irratti qoosaa turre waan ta'eef ammaa kaasnee gara mana waaqayyootti deddeebinee yeroo hundayyuu akka tajaajiltoota mana isaa taanu kana jennu sin jechuu barbaada. Anan sin jedha daraa sanbata yoo ta'e illee miti anillee raafadhaati isin raafatiniitu rakkoo wal gorsinee deemna bakka yeroo hundayyuu obboleessa koo. Thank you.